ማቅለሚ ደስ በይነኝ Pero, waan sitti jedheetu kan reemaa tureef kan karaa cufaa tureef jechuudha. Afaan Oromoo akka afaan federaalaatiif kan hidhamaa turre jechuudha. Kanaaf booda jechuudha biyya kana keessatti utuu namni tokko sirba afaan biraa dhaggeeffatu arginaan jechuudha. Daannee jechuudha joonni kun shiif lamee adda adda baanee girca sheerra. Iltaa miti? Bakka kana yaadannaa qabadda. Aurellu nde fikra kamse halif mismasatu anay nay ilele qalbi tafi Kashgodi 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 Baye maklemi dane maklemi despe Kashgodi 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 Kashgodi